Fatiyaa baharii maaltu mudataa jira? Ililliin jidduu fatiyaa baharii seentee biin godhataa jirti. Amma mootu jechuudha boleen kiyya maaltu shamarran irraa deegama? Fatiyaan nama akkamitti turte? Fatiyaan miskiina turte. Fatiyaan nama gaarii turte. Fatiyaan ijoollee Yaman keessa jiran shamarran karaa baharaatiin dhufanii rakkatanii iddoo galan dhaban hunduma isaaniitu hammattee gara hojiitti kan argaa turtedha. Ililliin hojittuu isiitii fi bahariitti maal uumte? Uf eeggannoo cimaa gochuu qabdi. Dubartoonni bultii ijaarrattee dubartiif biraa fiddee mana ofii keessa kaa'achuu jechuun du'uudha jechuudha. Dubartiin gara laafetti jechuun akka Fatiyaa kana. Fatiyaan baay'ee gara laafettii fi nama jabduu kan taate keessaa isii tokko. Osoo baharii yeroo duraatiif kabajaan akkuma natti dhufetti ammallee kabajaan natti dhufee intala kana ta'uu baattee eenyumaayyuu nan keessummeessa. Intalli kun immoo ergisirra nyaattee dhumdee argitee jaalala baharii fi Fatiyaa walii qabdu argite diigaa eegatte. Kun hoo maal ta'uu qaba? Nuti hoo dubartoonni wantoota akkanaa kana maaliif raawwanna? Dubartoonni heerumtanii bultii ijaarrattan abbaa manaa keessanitti maaliif dubartii biraa fuudhuuf dhaabattan? Kun rakkoon eenyutu jira? Rakkoo mataa keessaniiti. Viidiyoo kana immoo Fatiyaa biraan akkanaa keessan abdii isinirraa qaba. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessan fayyaa keessan isin hordoftoota kabajamtoota. Maatiin muna dandamuu. Iddoo kana like gochuu, share gochuu fi akkasuma namoonni yaada qabaatan yaada keessan akkanaaf dhiyeessitan akkasuma koomenti akkanaa barreessitan abdii isinirraa qaba. Kanaafuyyuu barumsa nuti har'a waliin qabannee dhufne viidiyoo nuti har'a qabannee isin dhufe akkuma beekamu waa'ee Fatiyaa fi Baharii akkasuma ililliin jidduu jaalalamaanii seente diigaa eegalte jechuudha. Ka'umsi eessarraa akka gadi yeroo dura namatti dabalaman rakkatanii mana namaa seenanii booda bultii namaa maaliif diiguun barbaachisa? Wantoonni kun biyya keessas biyya ambaas ni jira. Dubartoonni bultii ijaarrattee dubartii takkaaf abbaa manaa isii akkamitti walitti gattee deemti? Obboleettii isii hoon ta'e dubartii alarraa dhufte. Dubartiin tuni sababa maaliitiin nama sanii wal lolte? Duuba namaa qorachuun dirqama. Fatiyaan dogongora qabdi. Dogongorri isiin qabdu nama kamuyyuu miskiina jettee amanuu jiru ammaa kanatti hin jiru. Fatiyaan namoonni beeka. Namoota biyya Yaman keessa jiran dhiisanii namoonni biyya biraatu akka isiin miskiina taate ni beekna jechuudha. Ni argina haala ilma namaa kana miskiinummaa isaa fuula isaaniitti irraa argitan. Garuu Fatiyaan baay'ee miskiina. Intalli mootu nagarra mi'an. Sihitti heerumee si agarsiisa jettee Fatiyaa. Fatiyaa maalatti? Ammas hunda miskiina. Deebitee immoo abbaa manaa keessan sababa maaliitiif mirga isii kennuuf immoo maaliif mana keessa ariite? Maaliif Baharii ariite? Inni tokko gaafii ansirraa qabu kana. Silaa intalli suni Baharii mirga qabaa abbaa fedhe jaalatu onneen isaa inshaallah nama 100 jaalatti. Maal inni abbaa ilmaate miti bakka hinga. Baajoolee 3 moo 4 akkamitti yeroo hundaa dubartoonni isa maal inni achi Yaman keessatti ijoollee Yaman hajjii fi Baharii yoo jedhan ka'u jedhan jechuudha. Yaman achumatti Finfinneetti fakkaatti Ameerikaatti fakkaatti. Annan garrama ba'a. Dubartii takka dubartii yoo miskiinummaa agarte mataa kubbarratti baate. Garuu haasofni intala sanii baay'ee tokko ni jibbisiise jechuudha. Maaliif dhaadannaan isiin dhaadatu sun abdii eenyurraa akka qabdu beektan abdii Baharii irraa qabaachuutu isii dhaadachiise mana Fatiyaa keessatti itti jechuudha. Waan biraatiin miti amma fakkeenya dhiirri tokko dubartii takka irraa hoonni qabaatee yookiin wal abdiyyuu qabaatan. Dubartiin bira duuba yoo haasaa nama saniin qabaatte mallattoo itti agarsiifti. Mallattoo inni jaalala isiif qabu. Bahariin immoo tuyyuu hamma isiin immoo hamma Bahariin jaalatu waan beektuuf ofitti amantee waan jetteefi bakka mallattoo sanitti agarsiifti. Haasaa san mana isii keessatti wallaahi billaahi ana taatee jechuudha. Isii san jechuudha. Yoo san kikkisii godha. Mana kiyya keessatti akkas jettee immoo dhugaa Fatiyaan dubartii miskiina irraa akkiraatti. Maaliif hoo jettanii? Isin achi keessatti akkas jechuun isii sun wallaahi isii ajjeesudha jechuudha. Garuu ulfaadhu. Maaliif namni naamusaan guddate naamusa gabba'us bakka fedhes deemus adaba qaba. Adabni isii gooti narraa bahe jetteen isiin dhoofne isiin tuune boodallee samichaa miti ililliin hojiin isiin hojjette. Abdii Baharii ammallee Fatiyaa duuban arrabsisiifte. Arrabsite jechuudha. Kuni maaliif ta'a? Ati Baharii yoo jaalatte waggaa 3 dhiisi waggaa 10 jaaladhu. Jaalattee miti. Inni kun abbaa beekte sabaa ta'uu beeke. Ka dura jaalatee lammata fudhadha jedhee waan ta'e beekta.
Garuu akkamitti isa sadaffaa kana seenuuf dhaabatta? Erga ta'e erga goote immoo akkamitti dhaadannoo haadha manaa ati bar isaafuu kabaja hin qabdu. Inumaa Bahaari otoo kabaja qabaattee Fatii achicha tokko jettee hin qabdu. Yemen keessatti wantoonni akkanaa kun dubartii lama fuudhuun dhukkisiisaa jira. Gaafa isin dura Saadattuu birratti abbaan manaa isii fuudhe deebee booda araarfattee isii biyya galchanii ofii firii ta'anii jiraatan. Tariituun illee jechuudha Fatiyaa. Malli ani sii malu wanni sii dhaamu akka ijoollee Sa'aadaa fi Bakarii abbaa mana Sa'aadaa intalli tuni dhimma san qabdi. Akkuma zayitiitti naqna jettan zayitiitti naqa. Bari jaalalaan kabajaan gaafa dhufan rakkoota kan qabu. Maal rakkoo qaba gaafa jaalalaa sadis fuudhuu danda'a. Ka dhaadannaa immoo waan biraa akka ta'e beeka. Dhaadannaa dubartiitti dhaadattee abbiinumaa jaalala isin taane bara abbaa manaa isiitii kanarran immoo abbaa maatiitii. Innuu dhuguma Bahaariin jechuun otoo nama namummaa qabu ta'e cinaa Fatiyaa dhaabbata. Maaliif jaalatus jibbus dura darbe. Fatiyaan carraa tokko kenniteef carraan lammataa immoo hin jiru. Carraan lammataa hin jiru. Maaliif carraan tokko sirriidha kennamu. Garuu Fatiyaan lammata carraa lammataa sitti fuudha. Ammallee deebitee sitti fuudha jechuun kun xiqqeenya keetii, guddina keetii fi beekumsa keetii fi yookiin immoo fayyaalummaa keetii xiqqeenya. Inni gaafa dubartii sadaffaa fuudhu immoo akka iddoo siif hin qabne hubadhu. Inni baruma baraan ji'uma ji'aan niiti fuudha. Sanuu jireenya ammaa kana keessa maal hajjiidhaan jettarree isinuu sanuu inni sanuma jechuudha. Fakkeenya Bahaariinuu sanuma. Hajji maaliif eegama? Hajji maaliif arrabsama dargaggeessa ta'e? Haati sabboontuu gaafa isin dura duula hamaa gootee dubbate san hajjiin akkamitti dubartiin hajjii malee jetti. Dubartiin maal hajjii malee jetti? Kinoo ammallee deebi'ee kana malee jechaa jirti jechuudha. Ilmaan dhuftee dubartoonni ati gabbayi anatu seenaa. Ati narraa bayi. Mana kee keessa ati bayi. Anatu seenaa. Anatu abbaa. Akkamittiin saalfattu biraankee godhe jettee asin durallee idaa isin yaada dhimma qabdu ta'a. Dhugaa Rabbii intalli sun haalumaan ni jibbisiifte jechuudha. Haalumaan haalli isiin ni jibbisiifte afaan isii adaban qabu. Mana namaa keessatti itti in ulfaata. Ani wanni dhaamu dubartoota keenya ijoollee shamarran keenya akka heerumtee abbaa manaa qabdu kan heerumenis ka gana bultee jaalatu. Shamarran takkas biyya keessas ta'ee biyya hambaatis shamarran takka ofitti hojjetan ebaluu kiyya tun ebaluu tiyya booda bultii ta'e si deemti. Booda abbaa manaa kee kan jaalattu jaalala si dhabsiifti. Dhiirri immoo sheexaanaa bara. Dhiira fi dubartiin bakka tokko jiraachuun sheexaana hamaadha. Maaliif hojjettanii? Citaa fi kirbiita. Isin utoo fakkeenyaaf isin bakka hin jiraamte hubasaawwasa jiru isaan sheexaanii hubasaawwasa jechuudha. Ani miskiinummaa akkanaa ta'e daangaa darbite. Fatiyaa miskiinummaan ta'e daangaa darbite jirti. Ammaaf ati inni mirga keetti bakka fedhe haa deemuu hin taane abbaa manaa keessan ol deeffattee manatti isa san gorfattee akka isiin sitti dhaadattee akka isiin bakka hin dhiisuu itti heerumee si agarsiisa yoo jette isa karaa banaafii jirta jechuudha. Dhiirri tokko gaafa aaree illee keessa seenu bu'aa balleessa. Immootuyyuu namatu na diigee namatu akkas godhe ka jedhamu yeroo ammaa kana wanni hin banamne hin jiru. Dubbima ati haaseenuu haasame jedhee beekama jechuudha yeroo ammaa kun. Wanni dhokatu hin jiru lafa kanarra. Namatu nu diige bultiitii eega jedhamullee Bahaari hin jiru tokko. Dhugaa Fatiyaattu ba'a. Fatiyaa miskiina taananii rabbiin immoo fide bulloo jedhan beekan utuu hin caasanii inni irraa dalaga jechuudha. Garuu dhugaan otoo isin haqa qabaachuu baatte hin dubbatamu jechuudha. Namni maaliif irra kalaasitti madhiisa. Namni sun immoo namni viidiyoo intala sanirraa hojjete suni waa itti argu malee viidiyoo sana hojjetu. Shakku malee jechuudha. Shakkeetiin viidiyoo sana hojjeta. Otoo shakkuu baatee moo hojjetu. Dhiirri tun bari waa argite otoo akkata teettullee lafa jalaa waa argite nuti malee warri xiqqishoo isii yaadne nuti malee kan waa shakku. Anfatii amanuutti dhiiftee bakka feete deemtee bakka feete ooltee galti. Maaliif akkas buute amanummaa isii qabaachuuf ni amanti.
namni nama yoo amane barbaas mashaq waan ofii maal ta'eef ofii amanamaadhaa ofii amanamtu waan taateef namallee shakki garuu jaalladhu malee shakkii ka jedhan santu jira abbaa manaa kee irratti mootiyyuu dirqama kee baachuu maanni abbaa manaa kee ala ol galfachuu abbaa manaa kee alatti gadi aruurraa abbaa manaa kee manatti ol deebiftee fala tokko laalu teessiftee haasofsiiftee nama sitti waamtee jaarsota sitti waamtee sa'idoon abbaan jaalalaa jira mukkam kanaaf teessiftee sirna abbaa manaa keessatti gara keetitti deeffatta malee isiif mirga kootee ati bahar ofirraa dhufu jechuun isiif mirga kennu isii yoona karoora baafachaa jirti garamiin bahariin argadha ka jettu jechuudha. Yoona isiin taa'an jirtu akka ati raftutti rafaan jirtu ati illee rafteen bulle abbaa manaa kee deeffadhu abbaa ilmaan keetitti deeffadhu fatee ati nama miskiin fatee otoo gaarii siin jennu yommuu ta'u bakkeetti dogongorte isa manaa baasudha. Maal manatti hidhiyyu ma abbaa manaa fi barke tushaan hidhuu miti. Maloonni jira maloonni dubartiin maran dhabdu yaama. Mulaazima tushaanii ta'an akka itti heetu ni jira. Kanaafuu baharii dirqama hidhachuun kee baharii deeffachuun dirqama kee isiidhamush isiidhaaf baaftee isiidhaaf ala baaftee inni ala bahee ani beelee jira ani kursiin nyaanni ani misaan nyaanni ani raatan nyaanni jedhee viidiyoo hojjechuun suni du'uudha odeeffadhu ala. Viidiyoo tiyya tana dhageeffadhu jechuudha. Dhaamsi dubartoonni keenya biyyoota garaagaraa keessa jiranis biyya keessa ta'us abbaa manaa keessan takka heeyyamiif 2 3 4 sun hanurra dhaabbatu. Maaliif hojjettanii sunuyyuu akka mootitti heeyyamtu sunuyyuu ani nagarrama. Maaliif wallaahi hin ulfaata. Ala kulli haala hundumaafuu jechuudha. Ka ofirratti fidu dubartiidha. Ka ofirratti fidu dubartiidha. Fakkeenyaaf dhiirri tokko dubartii takka irratti gaafuu dhufdeemu yoo haati manaa isaa sun takki isa gubdee takki jaalala isaa qabaachuu baattee takki yeroo isaa qabaachuu baattee takki kabaja isaa qabaachuu baattee takki maatii isaatiif kabaja dhabdee takki hiriyoota isaa bakka hin jiraa miti dhiironni dafanii dubartii jaalatan irratti hin fuudhan. Fatiyaan amma garuu nama jaalala namaaf qabu nama kabaja qabu. Kanammoo inni intalli sun immoo diiggan isiin seente jaalala isii fi isiin qabdu isii baara walii qabanii fi ammallee deebi jaalala isiin namaa qabdu. Akka ati dhaaltetti ilmoo sarara dhaleetteetti dubbatti ittiin heerumattee kuni maal namni tokko gaafa nama wal jaalatu arge ni diiga. Dhibbumaa dhibbatti keessa seenee diiga jechuudha. Isin galee kanaaf kuni wanti ta'uu qabu wanti godhamuu qabu akkasitti gara laafina. Dhiironni nama akkasii sinirratti fuutiin jechuun barbaade dhiironni dubartii akkasii dubartii yaartuu dubartii dhiiqii tokko fa'aa dubartii yaartuu fi fira jibbitu obboleeyyan jibbitu maatii isaa gonkumatti jibbitu deebitee isaaf kabaja hin qabne nyaanni hin qabne dhugaatii hin qabne qaama ofillee kan eegganne san dhiironni waan akkasitti irratti fuuti. Garuu Fatiyaa warqee keessallee san jechuudha. Nama gaariidha nama kabaja qabu waa'ee isii nama hunda irraa dubbata jechuudha. Ijoolleen dubartoota dhiisaa Fatiyaa kabaja isii qabaachuun dhiiratu irraa viidiyoo hojjetaa jira. Mana isii deemanii maaliif kuniree kabaja isiin namaa qabdu jaalala isiin namaa qabdu akkanumatti beekan jechuudha. Warra achi keessaa hin beekaa nuti mootuyyuu hojii isii akkanatti beekna jechuudha. Maalirraan beekna waan hojjettanii argina jechuudha. Hin beeksisa bareedina namaa miskiinummaan namaa fuula keetirraa fi sirraa beeksisa. Warri bira jiru immoo san caalaa beeka. Kanaaf warroonni dhiiraa dhaqanii irraa dubbatan dubartoonni illee barsiif dubbataa jiranii ati miskiina barii namoonni yamaan san keessa jiran Fatiyaa bu'aa jiranii. Isii miskiina taanaan namni kun fidee dubartii tana irratti jaalate. Ammallee irratti dubartii sadaffaa fuudhuuf deemu. Bakka kun maalumaaf ta'eedha miskiinummaa iseetiif. Murteen nama murteessu hunduu ka dhiirallee murteessu miskiinummaa Fatiyaa. Ka dubartiillee warri murteessu miskiinummaa. Murteen intala sanii amma zayitiin itti naqamudha jedhee battalamaa jira. Zayitiin itti naqamu. Bakka takkee biyya galchuu takkee mana hidhaa seensisu biyya san keessatti mootuyyuu akka hin beekan jedhee yaada. Biyya san keessatti
wanni akkanaa kana dubartii wanni akkanaa kana dalagde jedhamee garee arabaatiin yookaan wanni ta'u badaadha. Garuu namni keenya waliif obsa waliif irra dara malee akka isaaniitti hamaadha jechuudha. Kun maaliif ta'e isheen yoo qalbii qabaatte amma mala malatte jaalallee isii ka duraaniitti deebi'u qaadhimaa isii ka duraaniitti qaadhimaan isii ka duraanii ajaa'ibatti isii dikkisee erga isii bira baafatte. Isin maaliif baafatte? Wanni isin baafatteef akkaan yaadetti akkaan argetti ji'a lama as ni fakkaata erga mana bahaar kana dhufte. Karoora baafattee dhufte. Karoora isin baafatte kana isin gala jedhee yaada. Isin gala jedhee yaada. Karoora baafattee dhufte. Karoora kana ji'a lama as erga taateen wantoonni ta'amee booda nama maqaa ta'uu hin danda'u dubbachuu hin danda'u. Isaanuyyuu callisanii anillee callisuu hin danda'u. Namoonni akkanumatti yaadatti isin gala jedhee abdii isinirraa qaba. Kuni kana jechuudha obboleeyyan. Kanaafuu waa hundumaayyuu dubartoonni dubartii fixuu seensiftee booda hin boo'in. Dubartiin miskiina jette dubartiin jechuun nuyi xilaata walii xila waliif xilaata. Hundi gaarii miti. Hundi badaa miti. Namoota hedduu bira taa'ee turee miti. Garuu immoo keessan itti dhufte ta'a. Qarattee albee qarattee itti dhufte. Kanaaf viidiyoo isinitti dheeressee jira. Hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti viidiyoo kana laayik gochuu sheer gochuu fi akkasuma namoonni yaada qabdan yaada keessan akkanaa kennitan abdii isinirraa qaba. Namoonni munaa dogongortee viidiyoon keessirree miti sirreessee tanillee koomantii keessan naa xaafaa isiniin jecha. Assalaamu alaikum warahmatullahi.